Mee sagaleedhaan hojjechuu dandeessaa Soolanii keessumaa namni baay'ee jaallata lammaffaa achumaan kanaa deebistu akka waan seenaa keeteetti namni simuu hubata. Soolanii gaafa jira kee manan turre daandoo kee san ture waamicha kee oduuf na koomataare. Ijoollummaa keenya sooranii ishee dabarsinee sooranii akkamiin daagattee sooranii wanta waliin jennee sooranii lubbuu kootii kennaa sooranii siifaan du'aa jettee sooranii har'aa maaltu ammanaan sooranii kan biraa filattee. Sigau. Baay'ee hawwata guddaa galatoomii daawwite akka seenaa dhugaateetti namoonni hubatan jiru mee irraa nu himi. Yes, an komiti. Seenaan isaa kan komiti. Seenaa dhugaatii garuu seenichi akkam ta'e sitti fakkaate. Gurbaan inni sirba kana naa kenne mata duree ishee naa kenne. Mata duree ishee gaafa inni naa kennu seenaa isaa moo seenaa dhugaadha. Dhugumatti immoo intala kana hin jaallataa jedhan. Durbeettaan Soolanii kana hin jaallataa jedhan. So yeroo inni mataa ishee naa kennu gurbaa kiyyaa surraa gurbaa jedhamu tokko walaloo sirboota qurra guddaa isaa sannaa barreesse by the way. Yaada kana gaafanitti fidu inni walaloo isaa guutummaa isaatti kan barreesse immoo isa sii galee waamicha kee dhagee kan dhufneen kan saatii ijoollummaa keenyaan kan saatii everything so walaloo isaa guutummaa irratti barreesse jechuu dandeessa inni. Aayidiyaa isaa garuu nama gurbaa gammachiis jedhamu tokkotu naa laate sirbicha isaa fi anis akka abbaa kootii gurbaa jedhu sirba jedhu sana isa tunaa kenne akkasittiinidha kan hojjetame malee guutummaa isaa ta'e fireemii isaa naa kenne fireemii isaa kana irratti immoo irratti uumamee hojjetame jechuudha.